Sadan Tuulamaa keessaa hangafticha kan ta'e Daacciin ardaa jilaa isaa irratti yeroo adda addaatti mari'achaa ture amma godaanee odaanabee jira. Akka hangafaa qixisuutti bobbaa qalanii erga qulqulleessanii sirnoota barbaachisu raawwataniin booda godaansaaf gara odaanabeetti dhufan. Jaan Bachoo miseensota yaa'ii isaa hunda qabatee ardaa jilaa malkaa Hawaas irratti axaarratee of qulqulleessuun gara wiirtuu Gadaa Tuulamaa kan ta'e odaanabee kaleessa qaqqabee jira. Namni naannoo isaatiitti akka inni araaramu kan gumaa kan lubbuu walirree baasee jiraate gumaa akka inni baasu kan qaamarrattis miidhaa wal geessisiise qaaman alatti immoo taateewwan garaagaraa kan walirratti raawwate guutuu isa sana bakkasitti araarri bu'ee akka dhufu goonetti sanaan booda kan ardaa jilaa kanatti dhufne jechuudha. Jaanjillee wiirtuu isaa kan taate ardaa jilaa Gafarsa Kormaatti sa'a nama eebbifachuun bobbaa qalee qe'ee alchiisaa yookaan duulootti dhiifatee gara odaanabeetti godaanee har'ammoo mariirra jira. Waan safuu eeggatu qabu. Waan dhimma lubbuu namaa eeggatu qabu kana murteeffanna jechuudha. Nama fakkeenyaaf amma gadaan ala bahe nama gadaan ala bahe miseensa hedduu qabu gadaan ala bahe ani gadaa sanatti hin bulu nama miseensatti koore miseensi itti baha hiyyaama koora jedhani koora qalan didaa san maal godhan hin aanuu jechuudha. Hoggaa 8 kana keessatti tapha 8 taphannaa horii 8 qal'uu xiqqaate horii 8 kun kan luboomnee baanee qal'u iduun ta'in kan lumni immoo mataa isaatitti qacha'an qaluu jechuudha. Waan amma siin bantii wajjin qallaa kallacha wajjin qallaa dagaagaa amma jiru kana wajjin qallaa godaansa deemnuuf kanallee wajjin qallaa jechuudha amma asitti jiru kanallee jechuudha. Odaanabeetti Gadaan Tuulamaa sadeenii araara buusee kan harki dhiige gumaa baasee kan wal lole araarame wal dhabdeen gosaa furamee nagaan bu'ee tokkummaan kan itti hititu ta'a jedhameetu eegama. Miseensi paartii muudanaa qofti bulchiinsa isaa keessatti wixinee baafata jechuudha. Wixinee san kan Tuulama sadeenii kan Bachoo kan Daacii kan Jillee kana wal simsiisee warratee wixinee kana fudhatee gara ardaa jilaasaa gara ardaasaatti as deebi'a jechuudha. Odaanabee boodas godaansota gurguddoo lamatu Gadaa Tuulamaa eeggata. Kan caffee tumaa fi kan caffee dongorooti. Heerri waaqaa fi namaa kan tulluu fi malkaa akkasumas kan haadhaa fi abbaa caffee dongorootti ni raggaasifama. Heerri kunis kan hin jijjiiramne ta'uu dubbatu abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Oolaa. Dheessa dhaqaa caffee dongoraa dhaqa caffee baamuudaa jechuudha. Achitti heera waaqaa lafaa kana mataarraa jissee warratee caffee tumaa seena jechuudha. Gaafa caffee tumaa seenu kan melbeenyi hoggaa 8 ittiin bulche kana dura jalaa ciibsa jechuudha. Oduu bu'uura isaa gadi lakkisin ciibseet caffee taa'essi achitti jechuudha kan waan ittiin hojjenne kana xiinxalu jechuudha. Caffee tumaatti seera dura turetu fooyya'aa haarawaatu wixinamaa kanaafuu qabu ni haqama. Erga seerri tumamee booda bultootu bulama. Bultoo buluun sirna ittiin seera akka Tuulamaatti muudanni tumatee gara gosaatti deebisuun waggaa tokkoof irratti mari'atuu fi wal barsiisudha. Seerri waliigalaa kan muudanni ittiin Tuulama sadeen waggaa 8f bulchu marii waggaa tokkoo kana booda qaaceffamee fooyya'ee tumamee dhangala'a. Sirna Gadaa keessatti akkuma foolleen dargaggummaadhaan biyya heeguu fi abbaa gadaa heeguu dhaloonni ammaa kunis gadaa irraa barachuu fi itti jiraachuu akka qabu dargaggoonni miseensota Gadaa Tuulamaa ta'an dhaamaniiru. Lubni gaafa laga bu'ee qabachuudha gadaa qabachuudha jedhu laga kan buusu foolleedha. Bishaan waraafaa fi sirna afaan gadaatiin immoo manyifaqacha jedhama naannoo keenyatti foollee tokko biraa qabaachuu qaba dirqama jechuudha. Ilmi gadaan beekni waaqas hin beeku jechuudha akka abboonni nutti himanitti. Namni waaqa beeku gadaa isaa beekuu qaba akkas. Dhaloonni kun silaa gadaa isaa qoratee beekee duuba deemee akkanatti abboota isaa jala deemee gadaa kana jabeeffatee akkanuma dhala dhalatti dabarfatee asiin gahuu qaba jechuudha.